oduu gammachiisa amaana rabbi biran kutina takkaa isin kadhadheen beeku har'a garuu haajaanan dubbadhe kanaatu waan jabduudha kanaaf isin kadhadhe sheeriillee koopiliinkiillee nama hunda bira kanaaf godhaan isiniin jedha. Ustaazni keenya kabajamaa fi jaallatamaan Ustaaz Ismaa'il Abbaa Milkii albama isaanii waa'ee eebba barattootatii fi waa'ee aruuzaa ilaalchisuudhaan albama bareedaa qabatanii waan nu dhufaa jiraniif egaan sagantaan eebba nashiidaa bareedaa kanaatis aappii imoo kan isaaniin banamee jedhe irratti markaza nuurul aalam jedhamu irratti desembar as deemu kana baatii amma keessa jiru noovembar baatii amma keessa jiru kana gaafa 16 baatii amma keessa jiru kana desembar baatii guyyaa 16 taasaasii guyyaa 7 jimaadul akiir guyyaa 25 aappii imoo markaza nuurul aalam jedhamu irratti waan eebbifamuudhaa deemuuf irraa hin hafnu irraa hin hafina jabaa fi abbaatu jabeeffataa beekaa fi abbaatu bakkatti godhataa akka dhufne beekaa keenya hayyuu keenya jabaa keenya kan duraanis islaaminaaf tumsaa ture ammallee ganaa akka inni jabaatee islaaminaadhaaf tumsuuf akka dhufne jajjabeessine abshir sii wajjin jirra bonas ta'e birraas ta'e gannas ta'e birraas ta'e sii wajjin jirra guyyaas ta'e halkanis ta'e dadhabbiinis ta'e nashaataanis ta'e yeroo kamuu sibira jirra jenneeni akka ayzoo jennuun dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Egaan ikhwatal islaami wal iimaan nabiyyiin caalamaa alayhimu salaatu wassalaam akkana jedhan hadiisa isaanii keessatti man kaana fi haajati akhiihi kaana allahu fi haajati namni tokko yoo haajaa obboleessa isaa keessatti ta'e jedhe rabbiin haajaa isaa keessatti isaaf ta'a jedha miree nabiyyiin caalamaa alayhimu salaatu wassalaam. Kanaafuu rabbiin keenya jalla fi culaa akkija quraana isaa keessatti wata'aawanuu cala albirri wattaqwaa walaa ta'aawanuu cala alithmi walcudwaan yaa ilma namaa wata'aawanuu cala albirri toltuu irratti waliif gargaaraa wattaqwaa sodaa rabbii irratti waan sababaa sodaa rabbii namaaf ta'u irratti waliif gargaaraa walaa ta'aawanuu cala alithmi walcudwaan macsiyaa fi xilaatummaa irratti immoo waliin gargaarina. Artistoota meeqa muuziqanyoota meeqa itti bashaggoonee gammachiifnee bakkaa fi akkatti gochaa jirra kan rabbiin biraa sawaabatti hin arganne. Obboleessa keenya yoo abbaa keenya kan ta'an Ustaaz Ismaa'il Abbaa Milkii akkas bakkas jiruus jireenyas eega rabbiitii si wajjin jirra sitti goona akka jenneeni akka hamilee taanuuf akka isaan ilmaan akka isaanii nu oomishanuuf akka sababaa taanuun asumaanuu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Kanaafuu dhaamsa kiyya kanallee sheer gochuudhaan wal biraan nuuf gaa nama hundaa kanaa dhaqqabu naaf godhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.